Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan kun qophii gunguma uummataa karaa OGM Oromiyaa Global Mediaadhaan isinii darbuudha. An qopheessan saganticha gunguma yeroo baate har'a keessummaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya barsiisaa Siraaj Qaabatoo jedhama. Barsiisaa gaafiif deebii nu wajjin taasisuudhaaf OGM'tti argamuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Gaafii keenyallee kan jalqabnu dura barsiisaan Siraaj Qaabatoo eenyu jennee jalqabna. Galatooma ulfaadha. OGM jechuudha. Ani akkuma isin jettan maqaan koo barsiisaa Siraaj Qaabatoo jedhama. Kan dhaladhee biyya Oromiyaa kutaa Arsii Konyaa Leemmoo Bilbiloo Marsii Gadabittiin dhaladhee guddadhee barnoota sadarkaa tokkoffaa achumatti baradhee sadarkaa lammaffaa magaalaa Boqojjii mana barumsa olaanaa sadarkaa lammaffaa Boqojjiitti baradhee barnoota olaanaa koo ammoo sadarkaa barnootaa diploomiin kolleejjii barnoota barsiisota Naqamteetti barsiisummaan muummee herregaan eebbifame. Akkasumas yuunivarsiitii Jijjigaatti digirii koo jalqabaa barnoota Kauraa fi hoggansa barnootaa jedhamu Special Planning and Management aan eebbifame. Digirii lammaffaa koo ammoo yuunivarsiitii Arsiitti barnoota School and Leadership jedhamuun eebbifame. Ogummaa barsiisummaatti waggoota 10 oliif hawaasa kiyya tajaajilaa turee jira. Yeroo ammaatti haaluma qabatama biyya keessa jiruun ogummaa kanaan hawaasa kiyya tajaajiluu irraa erga fagaadhee ji'oota 11 lakkoofsutti jira. Ani hamma hojii kanarraa deemutti itti aanaa itti gaafatama waajjira KFO aanaa Onqoloo Abeef Marsii Gadab ta'uudhaan osoo tajaajilaa jiru. Haalli qabatama yeroo kanaan kan qabatee iddoo artistii keenya kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa boodatti rakkoo biyya kanatti ka'een sabeeffachuun dhiibbaadhaan kan gara biyyarraa deeme jechuudha. Ayyee galatoomaa jecha gaafii keenya kallattiidhaan gara yaada hadhaatti dabarra. Filannoon maali? Filannoon maaliif fayyada jettanii yaaddan? Tole filannoon maali gaafiin jedhu gaafiin kun filannoon akkuma maqaa isaatti filachuun filannoo barbaada. Filannoo jechuun adeemsa dimokiraasii keessatti bu'uuraaleen sirna dimokiraasii hedduutu jira. Isaan keessaa isa bu'uuraati jechuudha. Center of Democratic Principles jennee yaamna. Kanaaf karaa ittiin namni tokko sagalee isaatiin fedhaa fi bilisa ta'ee bakka bu'aa isaa ta'u filatu jechuudha. Biyya keenyattis heerri mootummaa Federaalawaa Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa keenya 38ffaa bara 1995 akka lakkoofsa Awurooppaatti bahee ture. Akka jedhu lammii Itoophiyaa kamiyyuu umrii waggaa 18 olitti mirga filachuu qaba. Waggaa 21 olitti immoo mirga filatamuu qaba jedha. Kanaaf kun akaakuulee mirgaa keessaa mirga dimokiraasiitii jechuudha filachuun. Ayyee galatoomaadha. Gaafiin keenya inni biraa immoo filannu kun dimokiraatawaa kan jennu yookiin immoo filannoon kun filannoo gaarii kan jedhamu yoo maal of keessatti hammateedha? Akka saayinsiitti Democratic Election jechuun filannoo dimokiraataa jechuun ulaagaalee gurguddoo sadii yoo guute jettee addunyaan Free, Fair and Periodic Election jedhaniini afaan warra adiitiin afaan keenyatti yoo jijjiirru filannoon tokko dimokiraatawaa jechuu kan dandeenyu jalqabatti filannoon suni filannoo bilisa yoo ta'edha. Bilisa jechuun dhiibbaa qaama kamirraayyuu bilisa taatee osoo nama tokkoon hin ajajamne hin akeekamne bifa bilisa ta'een bakka bu'aa keessana karaa sagalee keetiin ittiin kennitu kaardii filannoo sana qofaan karaa sanduuqa iccitii sana keessatti sagalee kee kennu jechuudha. Inni biraa immoo haqa qabeessummaadha. Haqa qabeessa yoo jennu immoo loogii kamirraayyuu bilisa taatee jechuudha. Qaamni filatu sun jiddugalummaa amantii, siyaasummaa waan biroo osoo hin ta'in namni sun naaf ta'a biyya kiyyaaf hin ta'a sagalee kiyyaa naaf dhageessisa bakka bu'aa kiyya isa sirriiti jettee kan itti amantee qofa filachuu jechuudha. Haqa qabeessummaan jiraachuu qabacha keessatti kanaatti ittiin nama san filatu. Inni sadaffaa ammoo filannoon tokko dimokiraatawaa jechuu kan dandeenyu pireedikii yoo ta'edha. Yeroodhaan daanga'uu qaba, yeroodhaan murtaa'uu qaba. Kun ammoo biyyaa gara biyyaatti garagara. Biyyoonni filannoo waggaa 4 geggeessan jiru, waggaa 5 geggeessan jiraachuu danda'a. Akka biyya keenyaatti garuu waraqaa heera biyyattii irratti kaa'ametti waggaa 5
filannoon akka gaggeeffamutu kaa'ame. Kanaaf ulaagaalee kanneen sadiin jechuudha. Qabeessa ta'uu qaba, bilisa ta'uu qaba, yeroodhaan kan daanga'e ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Wantoonni duudhaaleen dimokiraasii itti dabalaman kan akka hirmaachisummaa kan akkasumas paartiilee heddumminaa wantoonni jedhamanii itti dabalamanis jiru yeroo ammaatti jechuudha. Isa kana filannoo dimokiraataa jechuu kan dandeenyu. Akkuma beekamu yeroo ammaatti hooggantoonni Oromoo hedduun mana hidhaa jiru. Hooggantoonni Oromoo paartiilee adda addaa irraa guuramanii mana hidhaatti odoo jiran filannoon marsaa 6ffaadhaaf ni adeemsifama jedhamaa jira. Kanaafuu filannoon kun akka keessanitti adeemsifama milkaa'aa jettanii yaaddanii kan jedhu gaafiin kiyya. Inni biraa immoo yoo kan adeemsifamu ta'e uummata biratti fudhatamni isaa hangamii, milkaa'uun isaa hangamii kan jedhu gaafiin. Tole, hin dhageenya. Filannoon marsaa 6ffaan ni gaggeeffama kan jedhuun duratti yaaduma jalqaba kaafne. Filannoo jechuun namni waan filatu keessaa wanti sun filachuudhaaf ulaagaa waan lamaaf lamaa ol ta'uu qaba. Garuu akka haala qabatamaa biyya keenya yeroo ammaatti hayyoonni siyaasaa Oromoo gurguddoon paartiileen siyaasaa biyya kanatti hin dorgoman jedhaman ugguramanii waajjirri isaanii cufameera. Gaggeessitoonni isaanii olaanoon hidhamanii jiru. Gariin isaanii ammoo ugguramanii maatii irraa bittinnaa'anii jiru. Kanaaf filannoon hin gaggeeffamaa jettee yaadda kan jedhuuf filannoon inni gaggeeffame jedhee itti yaadu'an. Filannoo hin jedhuun yoo gaggeeffames isa kana. Diraamaawwan marsaa 5 maqaa filannootiin asiin dura dabarsan irra deebiidhaan diraamaan hin hojjetamaa jettee yoo naagaafin asirreessitti eeyyan diraamaan hojjetamuu ni danda'ama. Garuu diraamaa kana keessatti ammayyuu taatoowwan Oromoo hin jiran. Taatoowwan Oromoo hin jiranii diraama sanuu fakkeessuudhaaf asiin duratti wantoonni fakkeeffamaa ture hin jiru. Kanaaf haala qabatamaa amma jiruun hayyoonni Oromoo gurguddoon ugguramanii mana hidhaatti hidhamanii waajjiraaleen isaanii ammoo jalaa cufamee uummata Oromoo keessatti filannoon ni gaggeeffama jedhee akka nama tokkotti ejjennoo hin qabu. Filannoon gaggeeffamu hin jiru. Yoo kan raawwatu ta'e ammoo uummanni fudhatama argachiisaa uummata bira fudhatama qabaayee kan jettuuf filannoo osoo hin ta'in filachuu miti fudhachuu waan jedhutu na fakkaata. Fudhadhuudha filadhuu osoo hin ta'in fudhadhuun ammoo dirqamatu duuba jira. Yeroo ammaatti adeemsi deemaa jiru filadhuu osoo hin ta'in fudhadhuudha. Filadhuuni fedha. Fudhadhuun dirqamnis keessa jira. Jechuma afaan Oromoo keessatti filadhuu naan jette yoo fudhachuu dide wanti dhufu wayii hin jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya yeroo itti dirqamaa jirus argaa jirra wantoota adda addaan sossobamaa jiru argaa jirra. Kanaaf hawaasa keenya bira fudhatama qabu. Hawaasni keenya sirriitti bareechee beekaa eenyu akka filatu beekaa. Filannoon isaa yeroo ammaatti inni jiru beeka. Qaallitti jira, Qillinxoo jira. Yeroo ammaatti filannoon Oromoodhaa eessa jira jedhuuf achi jira. Buufanni filannoo yoo Qaallitti keessa ta'e weel hin danda'ama. Kanatti garuu hawaasa birattis fudhatama argatee hin yaadu. Filannoon biyya kanattis hin gaggeeffamee hin yaadu. Garuu maqaa diraamaa jedhu saniin marsaa 6ffaa irra deebiin hin danda'ama. Taatota muraasa. Nazaanni barata. Barsiisaadha. Gaafiin keenya biraa immoo garaagarummaan fi tokkummaan filannoon darban 5 fi filannoo marsaa 6ffaa amma adeemsifamuuf karoorfame kana maal jettanii yaaddan? Tole, garaagarummaan bal'aadha jechuudha. Garaagarummaan jiru filannoo marsaa 1 hanga 5tti biyya keenyatti deemee diraamaadha. Akkuma jalqaba irratti jedhee jechuudha. Garaagarummaa tokkummaa isaanii kan duras diraamaa maqaa filannootiin gaggeeffamaa turedha. Kanadhas diraamaa maqaa filannootiin gaggeeffamuudhaaf qophaa'edha jechuun ni danda'ama jechuudha. Garaagarummaan isaanii bal'aan jiru garuu kan dabre gaaddisa federaalizimii jedhu jalatti gaggeeffamaa ture. Maqaa federaalizimii gonfatamee gaggeeffamaa ture. Haa ta'uyyuu malee maqaa qofa osoo hin taane xiqqaatus shaakalli sirna dimokiraasii shaakalamee ture. Federaalizimiin shaakalamee ture. Fakkeenyaaf naannoleen mataa ofiitiin of bulchuun, qabeenya ofii hoogganuun, aadaan seenaan ofii guddifachuun bakka baay'eetti shaakalamee ture. Kun ammoo eenyummaa sablammoota har'aa lakkoofnuuf bu'uura jechuun hin danda'amu. Erga bara 1991 sirni mootummaa abbaa irree dargii kufeen boodatti shaakalli sirna dimokiraasii waggoota 27 biyya kana keessatti gaggeeffamee ture. Dhugaa ta'uus baatus jechuudha. Qabatamummaan ulaagaa dimokiraasummaa federaalizimii jalatti jedhu sun qabatamummaan hojiirra ooluu baatus hamma danda'ame tokko shaakalamee ture. Filannoon marsaa 5 achi keessatti gaggeeffamee suni ufii bakka bu'aa kee nama kee aanaa keetti kan beektu filtaa jechuudha. Haa gubbaasii ergamuyyuu malee namni sun fedhii keetiin miti. Akkuma jalqaba irratti jennee jechuudha. Nama isaan fedhanii si fidan ati ammoo diraamaa filannoo jeesaniif kaardii si kenname hojjetamaa ture. Kaarraa ammoo garaagarummaan isarraa qabu
faallaa sirna federaalizimii kan ta'e sirna mootii gonfoo yookaan immoo Itoophiyaa qeenxee jechuudha. Leexoo taatetti deebisuudhaaf, yuunitari isteetitti deebisuudhaaf kan shaakalamaa jirudha. Yeroo ammaatti akeeknii fi tarsiimoon paartileen siyaasaa biyya kanaatti filannoo maqaa diraamaa filannoo yookaan keessatti hirmaachuuf fiigaa jiranii akkuma reef jenne kan Oromoo hirmaachuu baatanis warri maqaa kana gonfatanii fiigaa jiran baay'ee jiru. Carraa kana fayyadamanii Itoophiyaa dullattii durii kan bara 1974 duratti deebisuuf jechuudha. Even sirna dargii kan qaqqabeen jechuudha. Kufaatii mootummaa mootii Haile Sillaaseetiin kan xumurame sirni mootii Itoophiyaa har'a immoo deemuuf yeroo itti akeekaa jiru jalatti gaggeessuuf deemuun keenya filannoon baranaa maqaan diraamaa filannoon gaggeeffamuu deemu kun adda isa taasisaa jechuudha. Seenama keessattiyyuu sirni mootii Itoophiyaatti kan kufe bara 1974 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Amma immoo leellistoota sirna mootiitti dhalattoota isaaniitti ilmaan isaanii akaakilee fi abaabilii isaaniitti hadha sirna mootii deebisnaa federaalizimii Itoophiyaa diigee jira. Itoophiyaa afaan tokko, aadaa tokko, eenyummaa tokko, olaantummaa saba tokko deebisnaa yeroo itti fiigaa jiranidha. Yeroo afaan baafamee Ortodoksii hagarnaati yeroo itti jedhamu biyya kana keessatti qaaniidha. Biyya amantiilee hedduu qabdu. Biyya aadaa hedduu qabdu, seenaa hedduu qabdu, saboota hedduu qabdu keessatti amantiin tokko mootummaa ta'uu hin malu hin yaadamus. Filannoon baranaa garuu kan akeekaa jiru isa kana. Ibn maqaa paartiitiin daatanii amantii tokkoof kan dhaabbate jira. Maqaa dhahuun hin barbaachisoo ta'e biyya kanatti innaat paartii kan jedhamu kan dhaabbate kaadhimamtoonni isaanii sadarkaa naannoottis sadarkaa biraattis dorgoman daaqoonidha. Akkasumas baay'een isaanii qeessidha jechuun hin danda'amu. Dhiibbaa amantii kanaaf jibbi amantii kanarra qabu miti. Obboleewwan koo kiristaanaaf kabaja guddaa hin qaba, jaala guddaa hin qabaaf. Garuu immoo biyya amantii tokkoo ijaaramuu hin dandeessu. Heerri biyya keenya keessa 11ffaan maal jedhaa? Mootummaan amantii irraa bilisa, amantiinis mootummaa irraa bilisa. Mootummaan dhimma amantii keessa hin galu, amantiin dhimma mootummaa keessa hin galu jedha. Kana jechuun amantiin mootummaa hin jiru jechuudha. Mootummaan amantii mataa isaa hin qabu. Amantii uummataa sana gaggeessa. Garuu biyya keenyatti yeroo ammaatti akeekni jiru kanaaf baay'ee jibbisiisaa filannoon marsaa jaffaa hin gaggeeffame jedhamu kun yoo gaggeeffames baay'ee jibbisiisa. Achuma irratti barsiisa. Waan isin gaafadhu amma akka mootummaan jedhutti paartileen hedduun hirmaatanii jiran. Paartileen Oromoo haa jiraachuu dhaban malee paartileen hedduun galmaahanii heeyyamni kennamee fi amma tibbana mormii adeemsisaa jiran jechuudha. Kanaafuu sirna qeenxee yoo jettan kana amma indikeetar wanni mul'istuun sun maali jettanii yaaddan? Baay'ina paartii irraa siif haa ka'u. Yeroo ammaatti boordiin filannoo biyyoolessaa inni jedhamu kun haaloo guyyuu malee jechuudha. Paartileen siyaasaa hagammaatti galmaanii beekumtii horatan 46 yeroo ammaa biyya keenya keessatti. Isaan keessaa kan nama dhibu 18 naannoo Amaaraatti soso'aa jiru. Paartilee naannoo 28 qofa jechuudha naannolee kaawwan kahii argatan. As keessatti Oromiyaan paartileen gurguddoon ishii KFO fi ABO'n guramanii waajjiran isaanii diigamee, galiin isaanii saamamee, hooggantoonni isaanii ol aanoon dabalataan mana hidhaatti guramanii hayyu dureewwan lamaan qofatu hafee jechuudha. Hayyu dureewwan lamaan kuniyyuu hidhaadhaaf bira jiru jechuun hin danda'amu. Mana isaaniitiin soso'an fakkeenyaaf Jaal Daawud Ibsaa fudhachuu dandeenya. Hayyu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti mana isaaniitii bahanii iddoo tokko deemuu hin danda'anii qaamni osoo hin bahu qaamni yaalii jiru ammoo osoo hin danda'u. Qeenxummaa isaa maali kan agarsiisu kan jetteefi baay'inummaa paartii miti qeenxummaa jechuun. Kaayyoon tarsiimoo isaan qabatanii deemaa jiraniin Itiyoophiyaan kan diige federaalizimiidha jechuun federaalizim jechuun afaan warra Girikitti hira aangoo jechuudha. Hira aangoo bakka lamatti qoodame yoo qabaate mootummaa naannoo mootummaa federaalaa yookaan jiddu galeessa jechuudha. Central government and regional government waan jennu san. As keessa akka isaan barbaadaa jiran mootummaa qeenxeedha kan jechaa jirru isa kana ni balaaleffachaa jiru. Itoophiyaan erga federaalizimiin dhufee diigamtee lammiileen dhalatan dhaloota Itoophiyaa jibbitu dhalatee jedhan. Itoophiyaa jaalachuu kan jechuu dandeenyuti ulaagaa nuti kennuun namni jalqaba of ta'a, of jaalata, maatii isaa jaalata. Saniin booda immoo ollaa isaa, gosa isaa jaalata, eenyummaa isaa beeka, saba isaa beeka, sanaan booda biyya isaa beeka. Eenyummaa kee gattee, maatii kee jibbitee, saba kee jibbitee eenyummaan Itoophiyaa ati gonfattu hin jiraatu. Isaan garuu faallaa kanatti gubbaa ga'e ijaarraa jiru Itoophiyaa. Bu'uurarraa osoo hin ta'in gubbaadhaa gadi ijaarraa. Namni waan ati Oromoo jedhanii itti himaniif waa'ee Oromoo qofa haasaa jira Itoophiyaan fedhu. Waan ati Sidaama jedhaniif Sidaama qofa leellisaa jira jedhan. Qeenxa kee jennuun maalidhaa? Yaadni isaan jiran kana jechuudha kakaleessaa sanitti.
Andi agar andi qoon qabaanyam san jechuu afaan isaaniititti. Biyyi tokko afaan tokko alaabaa tokko olaantummaa tokko Itoophiyaa takka qabaanyam san. Itoophiyaan takka gonkumaa jiraachuun hin danda'amu booda. Humni fi fedhiin ilaalchi dandeettiin saafsalammoon sadarkaa ammaa ragaan humna kan ittiin simatan of keessaan qaba yeroo ammaatti. Sidaamni sidaamummaa isaa dhiisee Itoophiyaa fudhachuu hin danda'u. Sidaamummaa isaa kabajamee Itoophiyaa keessa jiraachuuf fedha. Biyya isaa kabaje. Kanaafuu ayidooloojiin kun nagaddisiisa. Yeroo kana wajjin hin deemu, jaarraa kana wajjin hin deemu. Addunyaa kamirratti iyyuu nan of gatee nama ta'uuf deemu hin jiru jechuudha. Anis amaara ta'ee akka jiraachuu hin barbaadu. An garuu of ta'ee Itoophiyaadha. Amaarri amaara ta'ee Itoophiyaadha. Sidaamni sidaama ta'ee Itoophiyaadha. Garuu an of dhiisee Oromummaa maqaan dhahin jechuu hin danda'amu. Leexoo kan hojjechiisaa jirullee yeroo ammaatti federaalizimii Itoophiyaa diigee jechaa jiru. Federaalizimii Itoophiyaa hin diigne ni ijaare. Biyya sabaa lammiiti Itoophiyaan. Multinational countryidha. Multiculturalismidha Itoophiyaan kan jirtu. Multilinguisticidha Itoophiyaan kan qabdu. Asitti kan jedhamaa jiru garuu gara afaan tokkootti, gara olaantummaa saba tokkootti, gara ammoo biyya takkaatti deemaa jedha. Biyya tokko waliin ijaaru waliigalleetti ijaarra. Wal lolaa osoo hin ta'in. Kanaaf amma maraatummaan osoo hin ta'in, maraannee osoo hin ta'in mari'anneetti ijaarra biyya kana. Mari'achuuf ammoo sabni hunduuf ta'uu danda'u qaba. Namni hadhuuf ta'e kun jibbuu hin danda'u. Kanaaf paartiileen baay'inni hirmaatan 100 ta'uu malan, 200 ta'uu malan. Baay'inni paartiilee kun kan nu jechisiisu multi party system jechiisa malee sirna ittiin dorgoman san hin ibsu. Sirna paartii hedduu jechuu hin dandeenye. Paartiileen 100 ta'anii ayidooloojii wal fakkaatu qabaachuu ni malan. Rakkoon qabu. Paartiileen 100 ta'anii ayidooloojii garaagaraa qabaachuu hin malan. Biyya keenyatti garuu paartiileen amma dorgomaadhaan 46% 99 ol tilmaamaan dhiyeessuu danda'uun yeroo ammaatti ayidooloojii Itoophiyaa qeenxee leexoo jechisiisan ijaaruuf deeman jechuudha. Lummuuxa Itoophiyaa isii yaamusan jechuudha. Even mallattoo isaan qabatanii deeman agarsiistuu kanaaf indikeetarii maal jette alaabaa sirna dabree sirna milik qabatanii indikeetarii deemaran milik goota jedhanii deemaran gootummaa inni qabu hin jiru sirna biyya kana nama diigee waan ta'eef jechuudha. Suma kana jechuun barbaada. Tokkummaan isaa kaaftaniitti tokkummaan isaanii lachanuu diraamaadha. Filannoon marsaa darbeessi diraamaadha. Lammaffaa waan isaan wal fakkeessu hambama yeroo san darbeetu jechuudha. Paartiin OPDO fudhanne akka Oromootti fudhanne har'a immoo sadarkaa paartii badhaadhina damee Oromiyaa jedhamu warruma gaafsaniitu geggeessaadha jechuudha. Taphattoonni tokkuma baay'ee hin jijjiiramne salmatu geggeessuuf deema. Garaagarummaan isaanii akkuma reef ibsa jechuudha. Wanni wal fakkeessu diraamaadha jechuudha. Filannoo miti. Fudhadhuudha malee filadhu miti. Fudhadhu kan ammoo Oromoon aamiin jedhe fudhatee yaaduudha. Hayyee mee yaada duubatti sin deebisuudhaaf yeroo ammaa Itoophiyaan kallattii hedduun rakkoo guddaa keessa jirti. Karaa alaatiin hidhaa laga Abbayyaa wajjin wal qabatee Ijiptii fi Sudaan wajjin waraanaaf qophaa'aa jirti. Tigraay keessa lubbuun namoota hedduu darbee jira. Dhaabbanni United Nation ibsa baasaa jira. Ni mul'ata. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa keessatti uummanni keenya baay'een isaa hiraarsamaa jira, du'aa jira, ajjeefamaa jira. Naannoleen Sumaaleef Affaar wal lolaa jiranii, wal dhayaa jiranii. Walloo Kamisee keessatti uummanni keenya hedduun isaa dhumataa jira sababa Oromummaa isaatiin. Rakkoon biyyattii kun guutuun odoo jiru biyyattiin tun akkamitti yaaddeetiin filannoo adeemsisa jettimee waan naan galleef irra deebi'ee isin gaafadhe barsiisa. Ulfaadha. Gaaffii baay'ee bareeda. Yeroo ammaatti biyyi tuni rakkoodha mataa isii jechuun hin danda'ama. Itoophiyaan rakkoodha jennee hiikuu dandeenya. Rakkoo gidduu jirtis biyyi tuni jalqabarrattis impaayera sobaan ijaaramteedha. Humnaan saabsalummoota biyya kanaa cunqursitee ijaaramte har'a soba sana dee'ataa jirti Itoophiyaan. Kaffaltii kalee isaanii kafalaa idaasan kafalaa jechuun hin danda'amu. Biyyi kun rakkoo hamaa jirti. Internal and external conflict keessa jirti yeroo ammaatti alaaf keessoodhaan rakkoo hamaa keessa jirti. Kun ammoo bu'uurummaa isaatu maalidha jechuu hin dandeenya waa'ee filannoo deemuu duratti. Bu'uurri isaa maali kan jedhuu fi tokko fedhiin hawaasaa caqafamuu dadhabuudha gammaatti biyya keessatti rakkoon jiru. Hoggansi dhufaaf dabraan biyya kanaa impaayirri kun erga ijaaramte fedhii saba uummata irratti fedhi'uu malee fedhiin keessan maali jedhee uummata isaa gaafatee hin beeku. Aadaan fedhii uummataa gaafatanii uummata akka inni fedhetti bulchuutu biyya kana keessa hin jirre. Ati mucaa kee tokkoof kofoo kan surree bituu yoo barbaadde surree sitti ta'u miti bittu surree isatti ta'u bittaati. Biyya kanatti garuu situ surree sitti ta'u mucaa kee bitaa jechuudha. Kofoo sitti ta'u mucaa keetiif bitaa jechuudha. Kofoon sun maqatu kofoo malee mucaa sanaaf kofoo miti jechuudha. Kofoon guutu inni iyyuu keessaan mul'atu. Biyya kanatti namni hundinuyyuu waan isaaf ta'u bocee baatee dhufa isa kana ammoo hooli qimsi nyaadhu baadhu siin jedhaa jechuudha. Biyya kana kan diigee
fedhii garee muraasaati. Ilaalcha nama qeenxeeti jechuun ni danda'ama. Ilaalcha nama qeenxeeti. Falaasama Edaamuu jedhamurraa eegalee biyya kana keessatti yoo ilaalle paartiin badhaadhinaa jedhamurraa yoo ilaalle aayidoloojiin nama tokkootu biyya kana irratti fe'amaa. Namni kun ammoo yoo irratti fe'amuuf deemu nama waan ta'eef narratti hin fiin jedhee yoo warraaqu warraaqqiin akkuma kaabiin jalaa kaabii gubbaa dhiiga Oromoo jedhu sana rakkoon eenyummaa irratti xiyyeeffate naannaa Wallootti yoo ilaalle uummanni kun uummata ibiddaan qorame warqee jechuu hin dandeenye. Bara sirna mootii Tewoodiroos jalqabarraa eegalee mootii Yohaanisiin qoramee Milikiin qoramee Haayile Sillaaseen qoramee jidduutti uummata Walloof meebii boqonnaa laate kan jechuu dandeenyu bara bulchiinsa Liji Iyyaasuu qofa jechuu hin dandeenya. Kunis meebii akkuma seenaan eeru bu'uurri isaa Oromoo Walloo waan ta'eef dargiidhaan qoramee hadhas qoramaa ture jechuudha. Kanaaf isa kana jechuudha kun rakkisaadha. Dhimma kanarratti ammoo yoo waa'ee filannoo hin geggeeffamaa wanni jedhuufi filannoo wanni jennu bu'uurri isaa mataan isaa nageenya jiraachuu qaba. Nageenya keessatti ammoo demokiraasiin jiraachuu qaba. Filannoon akkuma bu'uura jalqaba kenne duudhaalee yookaan ammoo bu'uuraalee sirna demokiraasii keessaa tokko jennee jirra. Biyya demokiraasiin hin jirretti nageenyi hin jiru, biyya nageenyi hin jirretti filannoon hin jiru jechuudha. No peace, no election. Bu'uurri isaa isa kana jechuudha. Mataa isaa filannoon nagaa barbaada. Nagaa bobbee nagaa hangaluuf dirqama mataa jirutti sabbata maran jedha Oromoo yoo mammaaku. Isuma kana. Ayyee galatoomadha. Ammee amma gaaffii keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Egaa ka uummanni Oromoo rakkoo gugurdaa kan keessa jira. Uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummanni Itoophiyaa hunduu rakkoo guddaa keessa seenee jira. Rakkoo jiru kana keessatti adeemsisa jedhaa jiran filannoo jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo rakkoo kana keessaa bahuu fi furmaanni jiru wanni isinitti mul'ate kana odoo goone jettan maalidha? Isiniin jedhaa. Tole, gaaffii baay'ee bareeda. Dura furmaanni maalii kan jedhuun duratti rakkoon kun rakkoo Oromoo qofa miti, rakkoo Itoophiyaa qofa miti. Rakkichi rakkoo wal qabataadha. Rakkoo gaanfa Afrikaa fudhatee deemuu danda'udha. Biyyi kun haala qabatamaa teessuma ji'oogiraafiitiin biyya itti dhiyeenya baha giddugalaatii fi akkasumas immoo Awurooppaadhaaf Ameerikaafis dhihoo taateedha ardii Afrikaa keessa. Biyya gaanfa Afrikaa keessatti argamtu keessa biyyi kun akka istiraateejiitti itti fayyadamaa ture. Keessaayyuu ittisni farashoo keessummaatiif biyyi kun akka jiddu galeessaatti tajaajilaa turte. Rakkoo Afrikaa waliigalaatiif tajaajilaa turte. Har'a garuu biyyi tun biyya imbaasii dhabde, dippiloomatiin isaa harkaa dadhabe, hariiroon biyyoota alaa harkaa cite, rakkoo gaanfa Afrikaa taate yeroo ammaatti addunyaan sodaa hamaa keessa seenteerti jechuudha. Nu qofa miti kan sodaataa jiru. Yeroo kana keessatti ammoo meebii furmaanni isaa maal dhaamtu waan jedhuuf ana kootti jalqabatti madda rakkoo beekuun murteessaadha. Madda rakkoodha. Gaaffiin sabaa hubatamuu dadhabuudha. Waan sani barbaadu adda baachuu dadhabuudha. Uummata Oromootiif kan jedhu gaaffii kee bu'uuraa hadhas gaaffiidha. Kan si deebi'e akka si deebi'etti qabatteerta. Irri caalaan gaaffii Oromoo jechuu hin dandeenya. Keessaa waggoota sanii as darratti gaaffiin deebi'e jechuu hin dandeenyu hin jiru. Kan gaafate ni dhama jala. Deebiin Oromoodhaaf deebi'aa maayidha. Nama gaafate jala hidhu ta'e amma. Kanaaf maal jechuudha? Hanga nama gaafate fixanitti meebii shakkiin nuti qabnu Oromoon gaafataan fixa jeetii hin fixatee inni iyyaanu miti. Baay'inni kennaa waliin wal qabate. Garuu gaaffii Oromoo isaan deebi'aa raawwattee gaafatte gaafataa hidhu. Nama saba san keessa waa gaafatu waa warra quusan keessa gaafatu keessa qaban hidhu guyyaa guyyatti. Oromoo faan mallee furmaan isa dhuma madda rakkoo isaa beekee cichoomina isa barbaachisa. Cichoominaan gaaffii dhugaa karaa nagaa qofaan saafsollammoota hammatee karaa nagahaatiin gaaffii mirgaa isaa gaafachuu qofatu furmaata. Sagalee isaa karaa dandeen dhageessisuu qofatu furmaata. Qe'ee isaa eeggachuutu furmaata. Diina qe'ee isaatti dhufu ofirraa ittisa. Kan qe'ee isaa kaleessa qubatee ofii simatee qubachiisee jira hamma danda'ametti baatee jiraachuudha. Aadaan isaallee waan akka dandeessisuuf Oromoodhaaf dhaamsiin jiru cichoomee karaa nagaa qofaan qabsoo isaatti itti ciniinnate qarreeffaa isaatti ciniinnate itti fufuun furmaatadhaan yaadan gadhumaatti malee rakkoo yerootiif jedhee harka yaraachuu hin qabu Oromoo. Hayyee gaaffii keenya xumurree jirra. Mee wanti naa hafee kana dabaluu qabu jettan yoo jiraate carraa isa dhumaa isinii kenna. Galatooma yaadin dhumaa ani qabu tokkoffaa paartii biyya kana nan bulchaa jedhaa jiruu fi paartiin kun liitimeetii isaa jechuudha beekamtii isaa fulbaana 25 akka irraa deemanii beekama. Haa ta'u malee hanga ammaatti isa harkatti jira. Wanti badus isatti gaafatama waan toleef isatti faarfamaa jira. Wanni isaanii dhaamu sirni ni kufaa ni lufa. Lufuus danda'a lufuus danda'a kun beekamaadha.
Kanaaf saba keessan hin nyaatinaa dhaamsaan isaaniif dhaamu. Sabni keessan hin badu paartiin borgofuu danda'a, jijjiiramuu danda'a, walitti makamuu danda'a. Sabni garuu akka sabaatti biyya akka biyyaatti itti fufti waan ta'eef saba keessaniif garaa laafaa, garaa hin jabaatinaa. Saba keessaniif hadoodaa, hin dagatinaa. Keessaayyuu kolleejjii garuun isin barbaachisuu kufaatii wayyaanee irraa baradhaa. Haayile Sillaasee irraa baradhaa. Ahaab jadibil paawar jechaa ture. Ani humna hafuuraa qabachaa ture. Humni hafuuraa humna seexanaa inni qabaatee ture hin turre hin kufee mana fincaanii darbu keessatti awwaalame. Wayyaaneen akkasitti dhaadhattee karoora waggaa 50 baasaa turte. Har'a garuu bakka isin jirtu hundi waliin beekna. Kanaaf juntaa irraa barabuun murteessaadha jechuu barbaanna. Inni ergaan biraa kan isaaniif dabalu PP'n Oromiyaa damee Oromiyaa jedhamu kun akkasumatti haayamu akkuma isaan jedhanitti hin jirus waliin jechaa jiru. Yeroo dabre qondaalli beekamaan Amaaraa Abbaraa Addaamuu jechuudha. Komishinarri poolisii naannoo Amaaraa ani PP Oromiyaa jedhamu hin beeku jechee ture. Akkuma isaan obboleeyyan keenya ofiin jedhanitti nayyaama. PP'n damee Oromiyaa jechuudha. Osoo hiriira isaanii PP Amaaraadha ilaalanii. Maal jechuun barbaade PP'n Amaaraa yoo ilaalle paartiilee morkattoota isaanii akka Abiin akka Izeemaa akka Andinet akka Innaat akka Baaldaraas yoo ilaalle ofitti simatanii deemaa jiru. Paartiilee 18 jalqaba irratti kaaseera naannoo Amaaraa keessa akka sososaaru. Naannoo Oromiyaatti garuu kophaa deemaa jiru. Fardi kophaa fiigu himmoo jedha Oromoo. Fiige jennaan malee dorgomaan qabu jechuudha. Fardi yoo kophaa fiige amma hin maraatee jechuu dandeessa jechuudha. Ulaagaan maan itti ibsitu ciman jettuun farda kana waan wajjin fiigee dorgomaa jiru waan hin qabneef. Ufumaaf iyyuu dorgomaa dhowwaa jirta waan ta'eef osoo hiriira keessan laallattanii yeroo hundumayyuu waggaa 27 ergamaa ture jettanii fi miidiyaa baatanii ibsitanii wayyaaneedhaaf hadhas ergamtummaa jalaa bahuu qabdanii ergamtummaan keessan isin gadi isin buusa nullee gadi nu buusa obboleewwan keenya waan taataniif baay'ee nutti dhagama kana keessaa bahaatii of ta'aa saba kanaaf ufduba deebi'aa of ilaalaa paartiilee morkattoota keessanillee hidhaa baasaa isiniin jedha dhumarratti kan jedhee xumuruu barbaadu kan du'e faarsuun kan jiru aarsuudha jedha Oromoon. Jeneraal Waaqoo guutuutti waltajjii bannee ho'isaa goota keenya jechaaniin hadha ammayyuu goota keenya hadhaa maqaa addaa maqaa daabboo akkuma miseensi paartii biyya kanaa tokko jechuudha maqaa daabboo abaaboo shanee itti baasnee kun ammayyuu girrisa jennee itti baasnee junta jennee itti baasneetiin arrabsuun Oromoo wal cabsuun caba waliiti waan ta'eef kanarraa osoo fuul qusannee hayyoota keenya kabajaa wal kabajaa boru tokko ta'uu dandeessan hadhas tokko nuti ilma abbaa tokkooti. Kanaafiyyuu siyaasa garaagarummaan siyaasaa wal kabajaa wal danda'uudhaan malee uleenii miti waan ta'eef isa kana jechuun barbaada isinis galatoomaa ulfaadha. Ayyee dhaggeeffattoota kabajamoo maatii Oromiyaa Global Media turtiin barsiisaa Siraaj Qaabatuu wajjin waa'ee dhimma filannoo fi haala biyyattii amma keessa jirtu wajjin goone kanumarratti goolamnaa barsiisaan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa galatoomaa. Isinillee ulfaadhaa galatoomaa warri hojii jechuudha baay'ee isin galateeffannaa horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a.